dhaga'een beeku waan akkanaa takka. Walloo jechuun maali? Walloo jechuun yakka. Maal Oromoo irraa adda gogaasaa adiidha. Walloo jechuun maali? Mee walloon badiidha. Waa'ee walloo kaasee eessatti xumuru eessaa immoo jalqabe? Jechan harkaa badee mimmaan na qabe. Maal jedhee dubbadhu maal jedhee baafadhu? Furmaata isaan dhabe eenyummoo gaafadhu. Maanguddoo fi ijoolleen diinaan haguugame. Maaf du'a walloon ko jumlaan duguugame. Mormi ilmaan walloo gajaraan haadame. Qeensaa gubatee ibiddaan waadame. Sanyii warqituutiin maal haadha shakka. Anisoo walloodha. Walloon taanaan yakka. Warra morma laatu diina gidduu taa'ee. Warra of kabachiisu qawweedhaan akaa'ee. Suukanneessaa jiru walloo ilmaan goota. Ijoollee gaafa xiiqii gooftaa nafxanyoota. Maalaa godhu diinni nutoo waliin galle nutiyyuu wal nyaata. Kanaaf bineensi qaabaa nutti kaata. Warri gurra qabdan kan na dhageessani. Warri Oromoo taatan hundumti keessani. Shamarran dargaggoo daa'immaniif jaarti. Jedhee addan qoodu siyaasaa fi paartii. Urree tokko qabnee gamtaadhaan haa kaanu. Ijoollee warqituuf sagalee haa taanu. Ne sangawi sangulia sangulia sangawi namari garangale nitidati aba janni jannata male wa inshiru asaba Rondanga dabarti narara kanadaba darge Oromo wallo siro rona mayomi yodo dui darbin ilmadala tudami waye Lati la vendor babo la venza dieta mukabule torba nakabule kale santana darbe narantana devi ninduone ranga kabadairi budade arga kaba waye Indune ranga kaba budade arga kaba namari walde ndabu kara walda ndabu walda kara lola kara kana mandaku yoke ke samale malti lola indaku aye surum male sore tingaptu nyata bakalu male titi simo tingaptu dudde shalalu male namari janna kaptu nakabubulu male nadal beku mangaptu keroti ambar pada kanti narga kaptu aye anoli madanse darge daga di mata barakana wanga ume amma barde kata aye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lagakiya, ya jille, macam nabi etani ani kuno akada daba ijan kabu sila nabi etani ani Jamal Kamali mucuan kiya kuno ya bule yanki ya lagaka ya fraka mala sininja ga kuno Libya deme majammara ibba saddeti fi shantama jujura nina jala mucuan ki hidame ani ka kuno humnan kabu humni kiya rabbi fi isni jilleti kana keessa alaalati yaa baleeyyan kiyya amma kana ummata kana na deebisa ummannis dhugaa qaba gareen kun dhugaa qaba isaan rabbi haa guddisu laga kiyya fira kiyya yaa suubbatiyya amma na qaqqaba nama jechuun nama bukkee nama bira dhaabbate silaa waan hadiisa waan kitaaba isinitti himu dadhabaa kiyya kana wajjin ijji kiyya kunoo narraa badde lammeessa narraa badde نكاكابا دفع نكاكابا يا جيلتي يا سوبتي يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام غري والرئيس صباح بقى جرات تنبلي ينكي رقماني سنتير كسون أنا مرتو جرات مجال لالتني غرتن كوني عباني سا والرولو تيجان لغا دا عبا والرولو بكتمي هم بيو عباني سا والرولو تي أورو جتة نمك أبصورتي وريقا ميجان تقول فتي أكو فول ربي دايته هاتي يمن جرتي هاتي مجاخنا بي نمو مبارة برنوتا إسارة كأي ليبيا دكي ليبيا تكابامي أكنا تهاجر كاج أفاقاجرو أمارة كاتو ماجرو تيغري في أمارة ولد دبراجر مجاخنا ليبيا كيستي أمارة في تيغري في سومالي ولين هدامي سومالين إياتي بورا جرتي baafachaa jiran Amaarrii fi Tigreenis biyya dakkoo Itoophiyaa san keessatti iyyaa guurrachaa jiran
kana waan oromoo ta'eef waan ilma oromoo ta'eef namni dirmatuuf namni iyyuuf dhabamee jira haati waan keessa jirtu biyya Yaman keessatti biyya baqaa keessa jirti kanaan duuba garee waldee ittisa seeraan alaa irratti dubbadhe mucaan kuni ammallee viidiyoo isaa isiniif hin erga sagalee isaa isiniif hin erga garee jaarree garee irratti haa dirmannuufi mucaan kuni ilma oromooti ijoolleen karaa Yamanitti dararamaa jirtu ilmaan harka oromootiin kajala deemaa baasaa jiru ilma oromooti kajala deemee mootummaa fudhatee mootummaan baasaa jiru ilmaan oromooti kan ammoo waan Liibiyaa jiru waan Amaarri nun feeneef waan Tigreen nun feeneef ummati Soomaaleetii fi ummata Amaaraa agartan ijoollee Amaaraati tumicha mucaan kun tumame ilma oromoo ta'uuf tumame ilma oromoo ta'uuf miidhaan dilli kun irra gahe haati baatii lamaa jetti ani raqama Liibiyaatis fudhadhee itti bilbila Liibiyaatiinis dubbiseen jira ummata Tigreeta ummata afaan Amaaraatiin dubbisnaan gallanaw naan jedhan jechuudha gallanaw kulaalitu nun naawwaxaalla hulat torno baatii lama guutuu mucaan kun as taa'u jira nama isaa dhaabbatee waa furmaata nu godhe hin jiru nuti ajjeefnee kalee keessaa baafanna ani eega nagahe arra guyyaa 5 immoo guyyaa 6 iyyuttiin jira bakkaan dandaheen doolaara 100 mataa kiyyattiif qabe mucaan kun dhalataa Wallooti abbaan isaa oromoo ji'ee bahe oromoo ji'ee wareegame yaa ilmaan oromoodha haati biyya baqaa keessatti maraattee jirti namni Yaman keessa jiru nama fuula hunda dhayxee hunda nama mucaa kanaaf kadu'aayee godhu malee kan qanaan qabna jee bira dhaabbatu dhabame yaa oromooti yaa lammiiti duuba an arrabsamuun qaba arrabaan narra bobbahumuun qaba mucaa kana oromummaa dhiigummaa hadootti dhala ilmoo obboleessa wajjin dhalatte ilmoo dhalteef jalaa qabdu mucaa kana kaakana jiru sagalee isaa silaan isinii erge sandaran arrabsamuun qaba intalti tuni raqamaan isinitti erge Yaman irraa na arrabsu jirti eega kalee eega arra duraan barruun na arrabsuu turte raqama isii nama biraatti ergeetiin miciyyoon namni kun Yaman jira Yaman irraa waan arraa fedhu hin beeku jee obboleessa kiyya tokkotti erginaan dhalaadhaa naan jedhe eega dhalaa taate maaliif na arrabsita maaliif barruun na arrabsita afaaniin na arrabsitu jennaan gadhiiteen arrabsu jirti hogguun keessa sii gallaalu dhalattu Wallooti duuba gaa obboleeyyan kiyya kan falmaa jiru kan iyyaa jiru ilmaan Walloo kan duuba deebi'anii nu arrabsu jiran ilmaan Walloo duuba akkanaan waliin deemuu dandeenya akkanaan waliin dhiibuu dandeenya akkanaan waliin dhaabbachuu dandeenya mee mucaa kana viidiyoo isaatis isiniif hin kennaati namni dhalee if jalaa qabuufi namni gartee dhugumatti oromummaan itti dhagahamu gandummaa fi gosummaa ni marata ani murattuun jaarraa takkaa garee kana keessa hoggaa 10 wajji jirra garee tokkummaa Walloo keessas yeroo dheeraa wajji jirra anaa gandummaa fi gosummaa keessa laalu agartanii arrammoo dhugumatti mucaa kana haa gargaaru jechuun intalti tun Yaman irraa na arrabsutti narra bobbahuu irratti waan hin qabne narra jechuun an jaarsasii hin beeku an nama dhiiraa wajji galuu miti nama dhiira niyyaarraa qabuu miti nama dhiira takkaa gattaa'ee dhiiraa wajji haasee miti an jaarsasii hin beeku yaa obboleeyyan kiyya kanaaf mucaan kunoo kana viidiyoo isaatis isiniif hin ergaa yaa ilmaan oromoo waan dandeenyuun haa wal bira dhaabbannu jechuun arrabaan fudhachaa jira